warra Makaran university jijirin, makam makaran abada jijir kan nuti bane kan egalu wallaale kan ensi kan makina ke wallaale bodim الله أستاذ رايا أبا من جاتين الكسي الله أكبر الله أكبر أستاذ addaa السلام wannaba عليكم وعليكم إيسان السلام ورحمة إيساني الله وبركاته. أنين abu بيها zaifa assalamu الله alaikum أكبر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمال بابا الدين كم؟ jirta ustaada ko nagaa نقال جرتا؟ galata rahmaan alhamdulillah أبان بار الدين فيادا؟ fayya qaba wallahi alhamdulillah مال تدي ما جرا نما يدوتي سندا وتاجرا وانتا ولا ليتو ماني obboleessa keenya tokko shaadaa qabsiisuuf yommuu waliin haasoyne bakka murteeffatee bakka يلا shaadaan fudhadhaa jedhe itti lallabee أيه سنيغا أيه xumurarraa waan ni jedhee qoy gammachiis dhufa warra مكان yuunivarsiitii جيرين مكان abada جيرين intuu hin مكان fakkaatu بريدة rasuuliin irraan jijjiirre maqaa fafakkataa malee أكنا كنولا مكان way بونسان مكان رومو بريدة إرجالان سا الشبيرين كابو hin qabu تجاب مالي وانتان كابو مالي مكان نما كينيا كوما تبيتو jabra masqal hin مالي qabu إن كابو إن كابو إرجالان bareeda سان كابو jabaluu numan jiru jabalis gaaraas numa dhiisaniifi جبلون مجرى hin jira وانتا جرى بلا مكان نما كينيا كيستي كراديا كنا واق تولي واق جرى واق غاري واق كنسا تولسا إرانا وانا كنا جرى تباسو مكابا بريدا أرارسو gammachiis jedhanii itti baasu maqaan akkanaa kun hin hafne kun maqaa babbareedaa duraan nutti baasan. dhuga naam wallahi laka alhamdulillah sabni hundinuu maqaa Deemaa isin eegaa. abshir ol deebi ayya qoy amma jechuun networkii wanni godhe Lafti gammachiis asii biyya deebisa keenya guyyaatuu halkanaa jenna rakkate fakkaata guyyaatuu xiqqoo bakkeen kun minisootaa fakkaata. akkas Minisootaa gaafaan ifati keessa akka sana taanu sana fakkaata. ajiib subhanallah Waraabamne bar keenya. hayja oyyo rabbi itti nu haa deebisu yaa rabbi itti nu haa deebisu Minisootaa gaafa waraabamanii sana fakkaata kan nuti baane kan eegalu wallaalle. Makiinaan kan qo'eessii jirti jedhee bobeessee boba'uu didee. Makiinaan kan qo'eessii jirti jedhee bobeessee boba'uu didee. abu zaifa saahibu sirrii ta'e gaa Sirriin kana achiin jiru nama nageen jedhi nama 1,200 si dhagaa jira jara kanaan hin nageenaa jedhin isii kana himeenaa galfadha. yaa rabbi Aboo alhamdulillah bunni keenya sun jira bunni moolaati nama baaftu sun. waa isinii ma jarana buna adda addaa finne buna jara buna numa finna achi qoni bunaa naan jedhe maal jettanii kana ustaad jennaan buu jennaan malee naan san biran jirtu naan jee Meeri gammachuu seensisi gammachuu ol deebisaa jiran seensisi abbakoo yeroo itti kanneen hojii kan kee kana rabbi rafattes jalaan balleessin. Amiin. gammachiisaa ergeefiitiin jira gammachiisaa na jalaa qabadhu si ergeetiin jira hin jiran Masha Allah. gammachuu Namni nama hunda jalaa waan dhaga'u amma utuu waame ishii naan jedhu na baqataa. la Namni nama hunda jalaan owwaatu nama jalaa owwaachuun namni nama jalaa owwaatu argachuun yookaanis immoo namumti kun nama jalaa owwaachuun kun laafaaf sitti hin fakkaatin gara feetittuu yoo ta'e waamte. akkas Gadi waamtus jalaa owwaatee ol waamtus jalaa owwaatee jechuun waa wayisi bira jira jechuudha sagalee ittiin waamte qabda jechuudha yookaan immoo waan bira keessee biraa fudhatte yookaan qalbii namaa kana fudhattaa miti maa namni kun qalbii fudhataa baaru walirraa qalbii to'attee tataanan hattuun biyya keenyaa gisee nama hattu gurmuu gara mirgaatti yoo hatu barbaadde gara bitaa kanaa waa urgufti. dhuga Kana jechuun qalbii si jalaa fudhachuuf jechuudha jalqaba namni qalbii fudhatamaa qalbii fudhachuu danda'u hin jabaadha beek qalbii namaa seenuu hin jabaadha. dhuga keessan Qalbii namaa seenuu ni jabaadha seenanii sachitti of eeguu hin jabaadha. sa Amma mucaa shaadaa qabatu kanaan hawaasa diin gaafadha. Sadeen sababa amanuu isaatiin hin sabaraa hin obsaa balaatirra ga'a rakkootirra ga'a hiriyaatu jibbaa maatiitu itti mufataa waan akkana kanaa hin sabaraa danda'e. Dubbiin akkasii kun iddoo afaan nama qabdee jirti tokko kaleessaa dheengaddaa
Naafi caalaa armaaya tokkotu wajjiniin deemnu qabaraa wayirraatu gallu liiftii kenninee fi barsiiftuu yuunivarsiitii wayiiti maqaan dha'u. Barsiiftuu yuunivarsiitii amma yeroo dhuftee makiinaatti ol galtee kaatee bakka wayiitii hin geenye eessa dhayxaadha koo eessa deemtaa jenneenaan ambu'aan jiruu nuun jette. Ambu'aan jiruu naan jette ulaagaa tokko malee. Maa inni naan shaadana qabsiiftu malee. Allahu Akbar. Maal dhageesse maal agarte hin jedheen. Maal agarte maal dhageesse nama eenyus si waame. Maal quba qabda maal ni wanni sababni ati shaadaa qabattuuf maa inni inni jedhee gaafadhee jennaanii isiin nan beeytu moo waan si dhibu. Subhanallah. Nan beeytu amma booddee shaadana qabsiiftan maal agarte jennaan hiriyootatu wal jaallatuun arge jettee Harargeedhaa dhufanii Wallaggaa dhufanii Jimmaa dhufanii ambarsiiftudha waan hin ta'eef ijoolleen argaa olamaa wal jaallattanii isinoo waliin beektanu duroo hin agarre. Egaa waan akkanaatu jira beeki ilaali numti qofti sulaa islaama taane bar waamicha iyyuu sin barbaachisu namni waan gaarii hin jibbu. Sahih. Waan gaarii hin jibbu bar namni waan gaarii hin jaallata waan gaarii ofiin barbaada namni. Nuti amanuu dhabee jennaan iyyuu manni nu baqate malee silaa nu baqattu bar namni nu baqatu sulaa. Sahih. Nuti yoo amantii balleesse maqaa kanaafanii gurbaan amanuudhaa deemaa jiru kanaan tokko maatii sababa amanuu keetii rakkoon sirra ga'u naaf sabartaan dandeessaadha tokko lammaffaa immoo amantii hin laaltaa dhufeensi dhabee mucaa amma seente nana. Irko. Mana kan kee dhufeensi dhabee. Inkoodha. Kuno mucaa gadii kana asii kuno ni dibaan. Ustaasko salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi dhufeensi dhabee bar. Abdi. Dhufeensi dhabee. Markazan jira ustaaskiyya. Markazan jira. Ayyee tole. Abbaa Baardiin maal Jamaal Abbaa Baardiin dhagaye. Ayyee. Abbaa Baardiin immoo quxisuusaati ijoollee. Wallahi. Inni kun hangafa. Maqaa. Inni itti waamamu quxisuudhaan waamamu abbaa quxisuudhaan waamamu Abbaa Baardiin jedhamanii. Dhagaa namni kubni tokkoof dhibbi afur. Innaan egaa shahadaa qabatte Jamaal. Shahadaa qabatte kam. Shahadaa qabattee achumaan galaa maaltu gargaaree ijoolleen tokko dhuftee fudhattee deemte jechuudha maal arkaana barsiifti salaata barsiifti uffannaa of itti bitti waa qopheessitii fi yaada qopheessitii fi yaaduma kana qopheessuu barbaada yaadne kun kophaattiin darbamu namni yeroo amane kophaattiin darbamu bakka itti darbamu hin dhufne bakka itti simatamu dhufe bakka itti No. Arakatu ndufne bakka nama hojii rakkatu dhufe. Akkanatti silaa numti qofti silaa amannee eegne. Silaa waamicha yuusin barbaachisu utuu tolfanne eegne waamamne eegne nama yaadne eegne ollaadha yaadne eegne kiristaanaaf yaadne eegne kiristaanummaan isaa giroosaati rakkinni isaa garuu rakkina raayyaa ta'uu qaba. Kiristaanummaan isaa giroosaati jireenyi isaa dhibeen isaa ba'aan isaa ba'aa koo ta'uu qaba. Sigalee silaa gaafa sana waamicha nuun barbaachisu. Sigalee gaafa namumaaf jecha namicha kana ofitti qabadhee jedhe waamicha tokko yuuna barbaachisu. Numati yoo ta'uu dhabee naani daa'in kophaatti rakkataa wanti guyyaa kana bakkee kana jechuudha. Tokko lammaffaa gaa'onni namicha kana naasaa bari'an jedhuuf abbaa faatii kan keessa sababa amanuu kan keetiitiin durdaran hin kabajamu. Durdaran hin yaa'amu ollaan kee caalaa hin yaa'ama sababa amanuu keetiitiif jarri sun egaa inamanne yookaanis immoo jettee diqqoonu jalaa tuffatta yookaanis immoo jalaa kophaatti hambifta yookaan immoo haadhaaf abbummaa jaraa bakkuma sana jira haqni jaraa irra caalaa bakka irra caalaa jabeeffamu dhufte bakka haqni haadhaaf abbaa hundarra ulfaatu dhufte waan ta'eef haqii ollaa ulfaatu haqii haadha manaa ulfaatu haqii ilmoo ulfaatu. Waqawaa hunda haqi rabbii ulfaatu bakka sana dhufte kana hunda bakka sana eega dhufte haadhaaf abbaan kee durdaran hin yaa'amu hin kabajamu durdaran hin jaallatamu nyaataa dhugaatiin jaraa kan qabduun fuula gaariidhaan illee itti ba'uu ta'u haadhaaf abbaan kee biratti naaf kabajamu jechuun gaafadha. Sadaffaa islaama laaluu amantii qofa laaltaa islaam muslima laaluu dhiifte. Nusa itti mul'atu miti nu namni akhlaaqni keenya haalli keenya isa ofitti nama buusu ta'uu dhabuu mala nama hamaa sitti dhufuu mala nama kijibee waa gurguruutu sitti dhufuu mala
nama maqaa baadhatee mataa nyaatu ta'uutu mala. Namni hundi akhlaaqaan qabaatu amanticha laaltaa nama dhiifte. Amantiin nama keessaan hin madaalamu namatu amantiin nama madaalama kun siif galaa jechuun gammachuu gaafadhe. Hayyee ayirraa siif bu'e. بارك الله جزاك الله أبو زيفا قالتوما ربي سنا رجالته قمتشو Kibira lafti dhiiraa shaadaa qaba dura fi adeero. أنو زاس هالكن رزاس قلتاتي ور أستاذ أو مخنا رأي Nam beekoo. Nam beekoo. إسنيتو فاهمو مالي إدو نمان فاهمو Allahu akbar. Kibira saatiin jabduu dhagaa hayyee shaadaa qabachiise ka salaamu alaikum warahmatullahi bayra. بارك الله عمري ديرادا أكما جد وقت اللي ورارجينو خلت تيران اللي ورارجو قلبي ولو ميرا جرا كتان Hayyee hayyee. قالتوما ما تيكي سنادي سو سنيف اللي أدا بلو مالي عمري ديرتو أبو زيفا كنا ديوانو تي أوغانان كينيا مديني جنة الدنيا هوندا أوه so move the area والباص ابو شنا كاس أبوش में أبوش شادام مرات نيرتي يا استاذ سليخا سنجلجا زليكا سليخا سنده يرتي نجام واقعي صفاته Maami. أكم جرت Nagaalamni. فيا بقى نجام سيبري ده Maami. وجي نجا Hojiin bareedaadha. من داس ما كفلاني مي Ayee. إيه Ayee ما شاء الله صفاته بلم Maami. سيران الراتين صفاته بلت ما دام انت نجا Nagaa sheela. سيركوتين هاسي بيفتو سميدين Amiin. هذا صفاتات Amiin. biyyaan baate fayyaan dalagattee tammaatii galtu maatii horatte Lakkii ganaadha. amskine birrii jabeeffadhu gaa hin nyaadhamin mudhii hidhadhu nigdi baankii kaayyadhu harka namaa keessa namaan kaayin Amiin. warra kana maqaa jaalalaatiin namni nama nyaatee nama jallisa Sirrii malee dhimma. meeqaatu caammaa malee gurdii malee waa gale booletti oguu buutu waa takka hin qabdu meeqaan maraate finfinnee keessatti Ayee sirrii madaaqiidha. akkaasi dhiira jedhaniituma cufatti birriin ergan abbaa keetii malee hin argatin eeydariin beekaa bar kanaaf mataa raasa Ayee sirrii malee. anaa dhufu wayyee tole kiristaana zuleeka Gisee hundaa nan argan takkatattalan ture bitaa gaafatti shaadaa namni qabsiistu baay'ee manatti tola. Yoo mana argee dhiiraa sobsisa jedhee yaadaan ture. baga kun hojiirra maa rabbi carraa sii kenne Ayee. biyyi hambaa kam Maayitee. biyyi ormaa kun yookaan biyyi hambaa kun akkam Amaan jedhuudha. Arifii mala. akkuma jirtu ta'e fayyaa siif haa kennu fayyaa caalaa okkee Amiin ta'ee dhimma sirrii mala amiin. birriin faayidaan qabdu Sirrii mala yoo fayyaa qabaatanii birriin argaman ture. akkas yeroo garii ammaa hiriyyaan kee guddaan birrii ta'uu qaba namni maalumaa namaan godhu bar birrii yoo qabaatte namni illee yeroo san si jaalata mana yaalaa birrii nama geessaa namaa miti Haqqii mana wallaahi. isaaniin jedha tole maal jedha amantii kiristaana moo muslima moo pheenxee moo waaqeffata moo amantiin qabdu Musliima garuu akkuma itti nagashitu maafeelii shaalan qabatee si barreesse wallaahi. islaamaati Natti tolee mannaan hin jedhi wallaahi. Akkuma itti nagashitu fedhiin takka. maasuma galchinaa hora akka kaanittis eeydar maal jettan Maatii. Sirri jirti. sirri jedhe yaabbaatti dhahu jira gurbaan kun waan hunda numa deeggaraa bar Maaliif bakka akkuma itti nagashitu fira wallaahi. Kana nagasee barreesse malee musliima bakka natti tolee mannaan wallaahi. waan hundaa sirriidha hin jirin Haydar. Haydar sirrii miti. irra kota islaamota laata akka marfee Sirrii miti. Tolee kan isin dubbisuu barbaade ustaada ajaadhaaf jedhi gali malee wanni sun dogoggora ijoolleen keenya hin fayyadamina waan kana. galte ayyaarramu Akka itti nagashitu fedhe yoon akka fedhe nagashita akkas hin jedhu taanaan har'a booda nama shaadaan qabada jongalchinuu Ustaaza bari namticha bal'oo yaamee bal'inna yaamee ennaan rakkoon ooyette shaamini biroodhaan rakkoo maal abbaa keetii ooyette ennaan bari karaa
karaatu nurra baasaa. Karaatu. Shaadaan rabaa. Kama shaka situ kwa ustaz. Maal jirtu? Kama shaka. Akka dulee qabaan biraati bosona ijoollee kanarraa laalanii sana booda shaadaa jedhanii barreessanii seenuu danda'u. Jechuun namni mashkuula taa'e akkasii dhiifamu. Garuu seeqa dhugaa dubbachuudhaaf seenuu barbaadna jechuudha. Dhagaye seenuu barbaadna. Shaadaa kana sinkii sheerii yoo seeraan goote yeroo hundaati amma namoota fooloorii wallahi nama kuma takka kuma lama beeka nama dhaabbataa garee shaadaa ka Abu Mu'aaz beeku ka Ustaaz Farahaan beeku ka yoo namni ol seena takkatti maan beekan seenuu barbaadna illee numa harkisan mudeetira fudhatanii ka garee kana tajaajilan kaddama hedduu jiran. Saniifuu garee kanarraa fagaachuu baannaan namaa wal bartaa seenuu barbaadnu Ulii mana madammartee garee tanatti tajaajilan. Dammaram seeni. Kootu baradhu taa'i azjala waa kataba. Dammo maal beektaa ustaaz? Dammo maal beektaa bakka wanti tokko jira bakka kan narkaa babbadee duraan baay'ee naqaraan ture garuu amma narkaa babbadee garuu gastii kanarra taa'ee waan baay'ee barachuu barbaada wallahi kanaaf dha bakka. Akkas. Bakka jara kiristaanaa barreessuu. Namni bakka deemu fakkaata. Namni feemosoota jala ooluu safuudha fixata. Qaanii saalfachuu fixata. Digalee. So, inshallah. Ana bakka barumsa barachuun barbaada kanaaf dha wallahi. Bakka jaruma kiristaanaa irra jira jechuuf nan danda'a wallahi amma kanatti intanaan jedhu bakka takataatan intanaan jedhu galee kiristaanaa dhafe jechuun nan danda'a wallahi shaadaa qabachuun na barbaachisa. Ana kanaaf dha wallahi na bakka asirra taa'ee sinduukaa intanaachuun waan tokko barachuun barbaada kanaaf. Tole inshallah. Sibaasina. Ana akkasitti kufuma fuutu lillaani jedha. Afaan ayye. Bareeda. Jarman subiina sabira geessi anisi. Kan ammaatiin rakkoon hin jiru. Abbush hin dubbisame. Abbush. Ustaza kubbaa miilaan laaltanii misin. Harkaatiin laal. Kamilaa tana yeroo taphattoonni taphatan kana beekanii axiriin godhamee seenuun dhorkaadha. Wanjala guddaadha. Nagaan dhaga'ama Abbush. Erga namni fiigee meedaa seenee booda ammoo namni seerumaan reebbatee seerumaan qabanii sutumaan baasan laakiin seenuun dhorkaadha akka malee dhorkanii yoo inni utaalee meedaa seene Meesii ta'uu Roolaandoo ta'uu seenee bakka amalumaan ammatanii dhungutanii suutaan baasan erga inni seene hanga inni seenetti ammoo dhorkanii axiri. Kalatuan itu seramit. Abona get ittifaq inshallah marzuq tole. Dem berat gadisne. Dem itu turte wallah. Dem gal ra kursi ra gatte se alla ma kursi ra yirtam maghrib ra galte. So Aget nabi. Thank you. Inshallah. Buruk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.